Kanaafi dhaloonni kun gaafa barachaa deemu, dhaloonni kun gaafa qubee lakkaa'uu baru, dhaloonni kun gaafa ofii dubbisee bira ga'uu danda'u maal gochuu dandeenya jedhanii gaafa yaadanii walga'ii maal jedhamti walga'iitti niiqiyaa qopheessaniitu dhaqaa walga'ii niiqiyaa irratti dhaqanii dhimma kana maal gochuu qabna dhaqanii sillaasee sayyamatanii dhufanii waaqa sadii goonee dhufne jedhanii wallaahi akkasii bara. Innaa uummanni keenya amma dhalootarraa kaasnee waa'ee waaqa sadii dhagaagatti dhufne waaqayyoo sadiidha jechuun baay'ee mataa keenyatti ulfaata. Kana kiyaa ba'uun baay'ee kutannoo onne jagnummaa nama gaafata wallaahi waan itti guddatte keessaa ba'uun jechuudha. Waan dhagaa guddatte, waan beekaa guddatte, waan argaa guddatte keessaa ba'uun baay'ee jennoo nama gaafata. So uummata barumsa hin qabne fidaniitu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo qulqulluu tokko bakka tokko jedhanii barsiisanii uummanni kun barumsa hin qabu waan ta'eef tolee jedhee harkaa fudhate. Har'a garuu hin ta'u diidaa jira. Addunyaan ganaa musliima taate dhugaa dubbachuudha. Islaamummaa ganaa fudhatte addunyaan maaliif jennaan dhaloonni kun dhaloota dubbisu, dhaloota dubbisu, dhaloota waa bira ga'uu barbaadu, dhaloota waa qoratu, dhaloota waa beekuu barbaadu, dhaloonni waa beekuu barbaadu. Amman akkamittiin tokko sadiidha malee tokko siin jedhan. Barateera FOFX beeka. Yoo sammuudhaan dadhabe kaalkuleeshinii hojjeta. Googil godha akkamittiin tole argaa jedha dhaloonni. Isa kanaafi dhaloonni tole argaan jedhu addunyaan kun ganaa islaamummaatti harka ishee kennatti sababiin isaa islaamummaan addunyaaf ergame malee naannoo tokko yookiin immoo biyya tokkoof ergame miti. Amantiin kan biraan garuu biyya tokkoof naannoo tokkoof safara tokkoof ergame. Akkasimi kanaafiyyuu amantiin addunyaaf ergame islaamummaa qofaadha. Amantiin namni irratti uumame namni immoo waan isaa barbaada. Fakkeenyaaf Finfinneen dur Enna ansaade fachuu barbaada namni jechuu barbaade yeroo agala nagaan bula. Asumaan አንድ መልዕክት ergaa tokko qofa. Khalid ibn Walid Rabbi sarraa jaalatu nama gaafa jaahiliyyaa yookiin immoo gaafa kufrii isa ture. Baatili ergamaa Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiran nama musliimoota injifate. Nama baay'ee jabaa ture kufrii keessatti. Gaafa islaamummaatti eseesee deemu desee bistu sanuma appilaayi godhee karaa dhugaa irratti saniifu. Kanaafuu Rabbi nu ajabeessu. Obboleen keenya hunda keenya yeroo gadi nu adaabu. Allahumma yaa muqallibal quluub sabbit quluubana alaa diinik jedhanii baay'ee godhatan jedhan ergamaa Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraatoonii fiiguuf gaafa ka'u nama hedduutu ka'a. Goolli meedaalii garuu nama tokko qabaaf sadiitiif warra wajjin takka amna xumure karaa sirrii irratti Rabbi nu taasisu. Kanumaan jedha. Assalaamu alaikum ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አጠራረች መልእክት በአማርኛ እንግዲህ እነዚህ ወንድሞቻችን ጋር እንግዲህ ያደጉበትን እምነት እውነትን ስላገኙ እውነትን ስላዩ አንድ አምላክ የሚመለክበትን እምነት ስላገኙ ያው ወደ ተፈጠሩበት እምነት መጥተዋል። ለሌሎችም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? እስልምና በሰባተኛው ክፍለ ዘመን የጀመረ እምነት አይደለም። እስላም ከአዳም ጀምሮ የነበረ እምነት ነቢያት ሁሉ የተጣሩበት አላህ ዘንድ እውቅና ያለው እስልምናና እስልምና ነው። ወንድሜ ዛሬ በጎዳና ዳዋ አንድ ያነሳው ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ከእስልምና ውጪ ያሉ ሃይማኖቶች ነብይ አልተላከላቸውም። ለክርስትና የተላከ ነብይ አናቅም፣ ለጴንጤ የተላከ ነብይ አናቅም፣ ለኦርቶዶክስ ለአይሁድ የትኛውም እምነት ነብይ አልተላከለትም። ነብይ የተላከለት እስልምናና እስልም ብቻ ነው። ነቢያት ሁሉ የተጣሩት ወደ እስልምናና ወደ እስልምና ነው። አይ ተልኮልናል ካሉ አብርሃም ሙስሊም አልነበረም፣ ክርስቲያን ነበረ፣ ሙሴ ክርስቲያን ነበር ካሉ መረጃችሁን አምጡ ነው። መረጃው የላቸውም፣ ሊያመጡም አይችሉም። ሁሉም ነቢያት የተጣሩት ወደ አንድ አምላክ ወደ አንድ ፈጣሪ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነበርና ሌሎችም ክርስቲያን ወገኖቻችን እነሆ ሳይረፍድባችሁ ወደ ተፈጠራችሁበት እምነት ኑ። ነገ የትንሣኤ ቀን የጭንቅ የመከራ የስቃይ ህይወት አለ። ከዚህ መዳን የሚቻለው በእስልምናና በእስልምና ብቻ ነው። ወሰላሙ አለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Even if you are truthful, bring us, give us your evidence, but you don't have. Altaka me cufa me jira maakin keessan hin deemin qoy maakin cufaadha bani yoo ganaa bakka teessaniif taa'uudhaaf deemtu taatan gaaffii gaafadhuun hin qaba ture yoo kan booftanii teessan taatanii amoodhaaf carraanaaf kennitanii qabaanne garuu
والنجر ان شاء الله. مرحبا ايش انت رجعنا استاذ ان شاء الله ترجعات ان شاء الله. ابدي خد منابنا وبلسكني اموس ندب بسنا ان شاء الله. استاذ اموني جوجيا خلص بين هاي رقم بنا لك بس استاذ اموني يفهم اغتني اغاسي